hattuu wahiitu jira. Dalagaan isaa manguddoolee dubartii gurguddoo boorsaa isaanii hatuudha. Bakka arge hundatti manna haaratti karatti bakka arge hundatti manguddoolee gurguddoo boorsaa jalaa hatuudha dalagaan isaa. Laakiin akka tasaa ta'e osoo dalagaa tana dalagu gaaf tokko manguddittii wahii karaa irra teettee dadhabdee uf bira boorsaa ofii cinaan keettee sanbooda fagoodhaa argeen argamte jedhe. Sanbooda fiigaa dhufee boorsaa isii kana jalaa fuudhee fiigaa tare. Manguddittiin harkuma akkana hiixattee achumatti haftee bootte. Inni boorsaa fudhatee gara manaa gale. Sanbooda boorsaa kana fattashuu jalqabe. Waan keessa jiru gurguratee ani yoo birrillee jiraate fudhachuudhaaf. Almuhiim boorsaa kana wayita banu kaameraa wahii arge. Kaameraa kana waliin ammoo poostaa wahiitu jira. Kaameraa kana fuudhee suuraalee keessa jirtu lallaaluu jalqabe. Manguddittii tanaa fi ijoollee xixiqqoo baay'eetu jira suuraa kana. Ijoolleen ammoo hundinuu yaani ijoollee masani hin jijjiiramtu yaani. Almuhiim laalee ijoollee isii ta'uun ooltu jira. Suura garagalcha suura ma isiitii fi ka ijoollee yaani bakka garagaratti kaka'an. Laalee maali inni sira suura maali suuraan akkanatti yaani nama tokkoo fi fakkeenyaaf anaa fi ijoollee sadi qofa akkas jechuudha. Laalee ijoollee isii ta'uun ooltu jedhee kaameraa achi darbee bareeda baasawwan shaqqalla hin gurguranna jedhee almuhiim poostaa bane. Wayita poostaa banu poostaan akkana jedha. Ijoollee tiyya isin amma guddattanii isin hundinuu iddoo keessan qabattanii jirtan. Laakiin wanni isin hin beekne wanni tokko wanni jiru ani dhukkuba kaansariitiin qabamee jira. Duuti kiyya ammoo yeroo dhihoodha naan jedhe doktorri. Yeroo dheeraa isin jalaa dhuksaa ture laakiin amma duuti kiyya dhihaattee jirti. Kanaafuu wanni isin irraa barbaadu kaameraa kana isin itti erguudhaaf deemaa jira. Kaameraan kun yaadannoo kiyyaa fi keessan kan wayita isin daa'imma irraa gaafa guddattanii bakka qabattanitti yaadannoo kenna hundinuu kaameraa kana keessa jira jedha. Galatooma haadha teessan jedha irratti. Hattichi kun xalayaa tan erga dubbise booda baay'ee itti dhagahame. Namummaan isa keessa jirtu sosochoote. Eessaa fuudha namtittii tana jedhe. Akka isii hin argine hin beekne. Dhaqee poolisitti harka of kenne. Abbooni boorsaa kana akkana hate jedhee harka ofii kennee of qabsiise. Sanbooda poolisoonni soqanii namtittii tana irra gahan. Erga irra gahan booda akkamitti argitan jennaan bar hattichatu harka kennee haa deebi'u jedhe. Anna hatticha sanii dhiifama godheefii jira gadhiisaa jetteen jedhama. Namnummaan fedhe haga fedhe badaa ta'ullee haga fedhe mujrima ta'ullee haga fedhe badaa ta'ullee nama san keessa yookaan namoota hunda keessa namni rabbi uume keessa namummaan akka jirtu beekaa.